Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii daandii baaroo kun oduu keenya har'aaf qopheeffannedha. Oduu keenya har'aa keessatti obbo Shimallis Abdiisaa waamicha araaraa fi arrabsoo wal faana taasisuu isaanii, godina Booranaatti sababa hongee wal qabatee miidhaan uummata irra ga'aa jiraachuu, namoota hiriira ba'uun gaaffii misoomaa gaafatan irratti dhukaasni banamuudhaan lubbuun namootaa darbuu isin biraan geenya. Haga xumuraatti nu faana bu'aa. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa qaama ABO shanee ittiin jedhaniif waamicha araaraa taasisaniin haasaa arrabsoo fi araaraa wal faana dhiyeessan. Yaa'ii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa har'a gaggeeffamaa oole irratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa qaamoleen hidhatanii Oromiyaa keessa socho'an ABO shaneen araaraan akka galu jechuudhaan waamicha dhiyeessaniiru. Akka barsiifataan karaa mootummaa haasa'amaa turetti qaama isaan shanee jedhanii waaman waraana bilisummaa Oromoo ta'uun kan beekamu ta'ullee haalli waamichi araaraa ittiin dhiyaate nagaa buusuuf hawwame akka hin taane haasaa obbo Shimallis keessaa waan hedduun ibsuu danda'a. Haasaa waamichi irratti taasifame kana keessatti mana nageenyaan wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo akka humna of danda'ee fi akeeka ifaa hin qabneetti kan ibsamee fi ergama qaama kan biraa raawwachaa jiraachuutu caffee irratti dubbatame. Gaa'elli badii isaanii kan gooftolii isaanii waliin ijaarratan diigameera kan jedhu haasaan pirezidaantichaa gooftoliin isaanii eenyu akka ta'ee fi gaa'ela akkamii ibsuu akka barbaadan ifatti wanti himame hin jiru. Akkasumas fardeen diinaa jechuudhaan kan dubbatan humni kun xoofoo salphinaa dhugaa jira jechuudhaan haasaa arrabsoo fakkaatu taasisaniiru. Qaamni sila araaraaf waamicha dhiyeessuu qaama waliin araaramuu barbaadu sana maqaa humna sana ittiin xiqqeessuuf ofii moggaaseen osoo hin taane maqaa humni sun ittiin beekamuun waamee araara dhugaa qabeessa uumuuf carraaquu qaba ture. Tibba kana dhimmi araaraa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti akka uumamuuf haasaa fi fedhiin adda addaa mul'atanis wanti ifa ta'e tokkollee hin jiru. Oduu keenya biroon rakkoo hongee wal qabatee mudate godina Booranaa bakka adda addaa keessatti hawaasaa fi beeladoota irratti miidhaa qaqqabsiisaa jira. Roobni yoo xiqqaate waggoota 3 darbaniif roobiin hafuusaatiin wal qabatee godina Booranaa keessatti beelli mudate beeladoonni hedduun miiliyoonaan lakkaa'aman dhumanii lubbuun namaallee haala yaaddessaa keessa kan jiru ta'uusaa yeroo adda addaatti gabaafamaa turee jira. Haaluma kanaan godina Booranaa Aanaadhaas ganda Raaroo keessatti uummanni sababa bishaan dhabuutiin miidhaaf saaxilamanii jiraachuu isaanii himan. Akka jiraattonni jedhanitti bishaan bootteedhaan isaaniif dhiyaata kan ture ta'uu himanii inniyyuu yeroo barbaachisutti waan hin argamneef uummanni sababa beelaan rakkatee godaanee jiru waan dhuguu dhabee balaaf saaxilamaa jira. Daa'imman waliin buqqaanii rakkachaa kan jiran hawaasni yaada isaanii kennan kun deeggarsi isaaniif taasifamaa akka hin jirre himatu. Buqqaatota hazirru waan lafta jirruu fi harki nama hin dhaqqabu. Horii dhabne waan horan dhabne lubbuu keenya nasiin. Ooma wanni namni yoo rabbi dhaqqab malee wanni namni dhaqqab jirtu. Haalitti kee jirrutti haala maata. Bultii arraashanii isaabaan bishaan dhugini. Midhaan yoo abbaan rabbi nuunaas isilee nu kennetti kookin qoodanne malee wanni harki nama dhaqqab jiru nama siisu. Haala maata rakkisaa mahee jirra sadarkaa horii nurra badee lubbuun nama ammaan tana baychaati. Nami yoo boriftaan keessa du'edhan illa krakootti namum keessa duuciisa. Sadarkaa dheebuu tojjaanne dheebuu bishaan maddoo dhibii hin qabnu bishaan nu ba'ee jirani bishaan bootiin nu fida bootiin sun 5 jaawoolee dhufa. Bishaan sun nama wanni nu argachuu jirti hin jirtu eegee kalee bu'ee gaddan dhunne uummati asitti ilmeen nu jala kiraachaa jirti namoonni boru garam dhaqee gaggabeetti akka waan dhibii kaan akka gaggabaatti saaf du'aatti eegachuu jirru jiru. Yoo rabbiin nu dhaqqab malee wanni harki nama nu kennetti nu dhaqqab hin jirtu weedeetiin irraa sa'ee rakkoo hormaata ta'e jirraaye. Kanuma waliin bakki isaan qubatanii jiran magaalaa manni yaalaa fi tajaajilli hawaasummaa tokko tokko irratti argamu irraa fagoo waan ta'eef geejjibni illee akka hin jirredha kan dubbatan. Yoo dhukkubsatan illee yaala argachuuf akka rakkatan himu. Rakkoo jirtu jaase oolan gannaaf hagayyaa wanti gafudhanii nuti lafti tun akka nam jirtu horsiisee bula. Karaa looniin jira, re'een jira. Wanni kaane waan nyaatti dhabdee siin goggoddee akkasumatti guddinni isii alumatti haala galuu hin dandeenye. Alumatti. Rakkoon ammaa ta'anii kaan dheebu kasanitti himan sun. Boottiin nu dhuftullee boottii xiqqaa. Boottiin xiqqaan kaalleen karaa jijjiirsa deemti bishaan duwwaan dhufti waan kan jarkeen tokkoon fudhatanii sun akkuma beekni jedhe. Naan cufti laayyuutu qabdi. Dhukkubsataa adonne dhukkubsate. Waan armagee fannuun hin qabu. Birri hin qabu.
eegen guyyaa dheengaddaatu muddamii kee ambulaasii ammanni ambulaasiin haadholeef dhufaa malee ijoollee fa'aafiin dhufuu jedhanii rakkoon harmuseen lubbuun harmuseen birrii motooriin harma nama lamee taate birrii 600 nama yoo nam tokko taate illee birrii 400 nama rakkoon ammaa san tokko doo dhukkubsanni fulaamani woman qabnu harma woman qabnu borbor dhaquu hin dandeenyu waan danda'uun hin qabnu rakkoo akkana tanaatti cimtuun tulleen harkaan qabdi. Walqixxeetti namoonni gaaffii misoomaa gaafachuuf hiriira ba'an ajjeefaman. Godina Guraagee magaalaa Walqixxeetti sababa tajaajila bishaanii dhabaniif uummanni hiriira ba'anii turan. Humni waraanaa mootummaa uummata gaaffii misoomaa gaafate kana irratti dhukaasa banuudhaan lubbuun nama 5 darbee namoonni 30 ol ta'an miidhaa ulfaataaf saaxilamanii jiraachuun ibsame. Uummanni hiriira ba'anii tajaajilli bishaanii akka isaaniif mijeeffamu biiroo misooma bishaanii godinichaa fuulduratti sagalee dhageessisan kun harkatti kan baatan qodaa bishaanii qullaa kan ittiin waraabbatan qofa yoo ta'u gaaffii misoomaa gaafatanii ajjeechaan isaan mudachuun sirrii akka hin taane ibsuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gochicha balaaleffatee jira. Godina Guraagee keessatti hiriironni adda addaa gaggeeffamaa kan turan ta'us inni kun garuu gaaffii misoomaaf hiriira ba'amee ajjeechaan irratti raawwatamedha. Kabajamoo dhaggeeffattoota qophii daandii baaroo oduun keenya irraaf qabanne kanuma haga ammaati. Oduu wayitawaa karaa chaanalii keenyaa isin biraan ga'u hordofuudhaaf chaanalii YouTube keenyaa subscribe gochuun akka nu hordoftan gamanumaan isinitti dhaammanna. Akkasumallee karaa TikTok, Facebook fi Telegram irraan daandii baaroo yoo jettan nu argachuu dandeessu.